السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوني كينا جالتمان أرتيست هاجالو ويا أمريتي ويا را وقال مفاده ويا راتي وقال راح كبجني توري أكو ماركتن يادن نوف أرت شرطي ساتين سورة ساتين أولاي شولا أكو ماركتن ربي بيجي تلافسو ما تلف ورمه هندافو نمه هندافو ورئيس جالتوف ربي صبري أكنو في إن الرام فنو يوم يونو كيسي راي شولا إني قولني كينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو كبجمتو تافي هردفتو كيسني كنا ويا هراكنا كم أرجتان لقيان كوني أكم بيكم وتبجي دقدمي سجل كجوني أرومو أرتست جالون ديسان راوري جملين يادنو إسات اللي ويا هراتي ويا المان أرومو هندومانو بكجرتانيتي ججبنا إسني هاكنو ماتي في فروتان إسالي ربين ججبنا إسني هاكنو جتة warra kaayyo hacaalun irratti wareegamisan galmaanga rabbinu haa godhu. Wantoota fi daawwattoonni garaa barii akkuma argitan akkuma yaadannoon keenya goota keenya waggaa lammaffaatiif go'esa gadda isaatirra jirra. Haala kanaan gadda qofaa miti gara tokkoon dhaamsas qabna. Akkanatti wal geenne shamarreen keenya kun ofii sabboontiin keenya godhachaa jiran kun waan tokko isin osoo danda'u. Dhaamsiin an qabu heddullee osoo hin ta'in ammaan sana yeroo irra jirtutti kutaadhaan wal qoqqooduu keenyaatu dila kana nu godhee Hacaaluu jechuun nutiif goota keenya guddaadha. Nun kabajaanii niin jaaladhaani waa'ee isaatiif jecha nuti karan deemne hin qabnu ammas tokkummaa inni nuti dabarsee nun deeme san sababa keenyaatiif akkasitti wareegame san nutillee har'a galmaan gahuu akka galmaan geenyu niin abdadha. Abdii guddaas qaba tokkummaan keenya akka jabaatu kana daran Oromiyaanis yoomuu akka kana daran bilisoomtuu fedha. Yeroo kanatti bakka tokkummaa malee waan birooti miti. Tokkummaa keenya Harargee Arsii Baalee jennee wal qoqqoodu osoo hin taane bakka tokkummaa qofa malee wanni Hacaaluu nu dabarse sababa inni nuuf wareegame jecha kaayyoo isaa galmaan gahuu qabnaan jaa kana dhaamsisuu galatamu. Kabajamtootaaf daawwattoonni garaa barii akkam jirtanis ni jecha akkuma tifeetti jira qophiin keenya kunoo amma coontu. Gammachuu dandee malee gaddadha. Sababni isaas guyyaa goota keenyatti dabaluu waggaa lammaffaa isa kabajuu jirra waan ta'eef isas malees karaa qabsoo isaatti galmaan gahee tokkummaa keenya akka gammachuu biyya har'aa maal akka jennee jechaan ibsuun ni ulfaata. Nama bifa argan jireenyaan gaafatu jedha Oromooni keessa keenya madaa keenya akkuma ta'utti ta'ee garuu immoo gammanni irra tokkummaan keenya walitti dhufnee akkanatti mul'achuun keenya baay'ee namatti tola. Dhugaa akkanatti yaadannoo guyyaa goota keenya akka tolgeennee kabajuu keenya. Jaalalli maal akkan jedhee ibsuun beeku jechoota naanqataa walumaa galatti Oromoo galatooma baay'ee. Yang punya anak dia generasi tahun negara dia ini gambar juga sahaja wanita Ega artistik yang kabajama Hacaaluu desa waggaa lammaffaa haala kanaan dabarsaa jirra. Nutis koree miseensaati wantoota kanatti yoo uumamtillee gosa qopheessuudhaaf dhaabbannee jirra. Miseensa kana ganda warra waan adda addaa qabdee seenuu koramee dhaabbannee. Waggaa lammaffaa kan inni aarsaa nurraa ta'edha. Akkana dargaggoonni kun okkatti haala kanaan yaadannoo isaatiif gaddaa fi gammachuu waliin dabarsaa jiranii asirratti dargaggeenyi keenya akkana babbareedanii qaarreellee ni jiran. Saya
gaddaa fi gammachuu waliin tokkotti kabajamtoota fi daawwattoonni yuutuubii Gadaa Barii marti keessanuyyuu bakka jirtanitti gaddi goota keenya Haacaaluu Hundeessaa gadda qofaa miti. Walga'uun kun gadda qofa isinitti hin fakkaatin waan tokko hagam takka waliin jirra, hagam takka waliif dhageenya, hagam takka waliif bullaadha, hagam takka wal qabnaadha. Gadda qofaa miti gammachuuleen waan keessa waliif dabarfanneetu jira. Kana fakkaata. Namni yaada qabdan sun maal aboona Haacaaluu hundi isaaniitu walii gaariitu. Sinaa fakkaatu. Warri baajuu fakkaata. Suuraan qaba sagantaa suuraalee kenname. Akkuma wal fakkaatu dura dargaggootaan gaafadhee ture amma immoo shamarran jedhaa jiran. Eeshi mee shamarran kanan dhageeffannaa walumaan taane. Baay'ee galatoomaa Diraandursee kabajamtoota Gadaa Barii. Egaa har'a sitti walitti qabamee wal agarreef Haacaaluu immoo Haacaaluu guyyaa har'aa kana waggaa lammaffaa isaa kabajuuf erga du'ee waggaa lama ta'ee jira. Waggaa tokkoffaa isaatis akkuma kana bara dheeraa kabajnee turre. Waggaa lammaffaa isaatis immoo sagantaan haala kanaan qarreen qeerroon waliin ta'anii jaalalaan kabajaa jiru. Baay'ee namatti tola. Dhugaa guddaa galatoomaa. Atillee galata qabdaa garanuma maqaan kee Asaffaan jedhama. Dhaabudha lamaati. Jabaadhu barumsaan gaddaan kutin. Horoonni Gadaa Barii akkuma argitan micoomtuun hedduu haasofittillee wanni isin haasofittillee baay'ee dasamatti tolaadha. Baratti akka galma geetti walumaan eebbisna ulfaadhu isin jiru. Baay'ee galatoomaa. Kabajamtootaaf daawwattoonni Gadaa Barii akkam jirtan isiniin jecha gamanumaadha. Dargaggeessa kana keessa cinaa warra jiran kana tokko nu dubbisaa jirra akkuma dubbisne itti fufaa jirra waan ta'eef mee isaan kanaan dubbisnaayyuu walumaan dubbisna. Warroonni nu daawwataa jirtanillee garanumaan nu faana tura. Akkam jirtan? Nagaami jirtanii? Hedduu sirraa miidhageera. Suuraa goota Haacaaluu Hundeessaa akkasuma fuulli jarallee ijoollee kana akkasuma wanni jara ofirraa qabanillee baay'ee miidhagaa. Mee guyyaa har'aa kana akkam miidhagatanii goota Haacaaluu Hundeessaa ofirraa qabanii haala kana fakkaatanii daawwattoonni keenya guyyaa gaddaa ta'eetu guyyaa gammachiisu haala kanaan yeroo baay'ee keenya babbareedanii Wahai sanjay, dewan kaburan guyyaa anak-anak ini dari sesuatu buat kita desa maal ijoollee keenya nuyi hojii garaa Hedduu miidhagaanii hedduu irraa bareedanii suuraa goota keenya. Eerroof qarree keenya hedduu bareedan. Ini ibarat kameraman. Zamana kana bisa
inni haaseen kun